ijoollee yoo barbaadde gara ayyuutti deebi'iti lakku isaanirraa godhadhu. Yeroo sana yaada ijoollee hin baata. Makiinaa naa bittee sanammoo markabaan godhiti karaa Jibuutii baasiti ayyuudhaa geessi. Isheenis hin bobboosi waan ta'eef kanan na argattu hin gammaddi. Sumayyaa video dalagdee argitaniitu itti bareedee jira. Waansa tasmaameera natti fakkaata baduun kuni. Erga baduun akkas nama tasmaamaate I don't know. Baduun xuruudha yaada ka argi baduun nama tasma argitaniitu miti garuu wajjuma laalle video ishee akkatti bareede qalabatii kaawwatte sa'aatii kaawwatte chikkettee fistaanii bareedaa tokko uffatte akkaataa oduun shiyyuu har'ammoo layyetti jedha adda jechuudha. Kabajamtoota malan nagaa sin gaafadha isheenoo Sumayyaani itti jabeessiteerte jechuudha. Garuu Se'idooni adan deeme ishee barbaachamti adan deeme isheen immoo adanii gara Sana'aa deebitee jirti. Leesh jennaan waraqatan xumuranne jira karaa adan saafaruun dandeessu jedhame kanaafuu Sana'aan jira Sana'aa daawwa xumuradhe gara makkan deemu moon beeku ette asuma asitti haca barabbarteetti. Asuma asitti haca barabbarte Se'idoodha maal jette Se'idoon maa jedheni kottu hin haasofna mari'annee yoo ada hin barbaaddu ta'ellee ijoolleen jenneenni Sumayyaan jechuudha amma ittuma caaltee Se'idoodha maal jette seetanii ati jette yoo ana barbaadde yoo argite ati dhiiradha jette. Ati dhiiradha jette wajjin dhageeffane mitiire ana barbaadde yoo argite duruu siin jedheera ani yoon badee nan argitu siin jedheera duraanii. Ani akka ayyuu miti qoricha dhugee hospitaala kan isin naannessu ani magaala tokkorraa magaala tokkoon naannessa itti. Kanaafu ayyuudhaanis akkasitti ana kakee qoricha dhugee hospitaala san naannessu ani magaalarran san naannessa anaafatti garaagarummaan keenya kanaa ittiin. Ayyuudhaanu maal jette seetanii ati TikTok irratti ganama baate hin sirbita. Sababni isaa ani waanan badee jiruufi garati YouTube naa dhuftummoo sobdee bobboosaa ani waanan badee jiruuf sitti toleetudha. Ati duraan yeroonni dhaqeen ijoollee koo dubbisa jedhe sana ati airportiitti qoricha dhugatte fiigdee galte fiigdee sa deebiste mitiyyuu itti amma immoo isa ijoollee isa kamidha kanatti ijoollee kee fi yaaddu yenee gorsituu jette yenee makaarii jetteen jechuudha gorsituu koo jette yeroo Se'idoo ijoollee koo laala ijoollee koo siin jedhu qoricha dhugatte airportiidha sa deebiste har'a immoo as deebite ijoollee keetii yaaddu jettee na gorsitaayyuu. Kanaafu amma waan ani badeef akkas jetta duraan immoo waan inni dhufuu ka'eef akkas jetteetu Se'idoo gargaaraa jirta atisii jette. Kanaafu Se'idoodha maa jette ana hin barbaadini. Ana barbaaduutti hin dhama'ini. Ana barbaaduutti hin dadhabini. Ani asin jira Se'id asin jira kootu yoon siin jedhe malee ana arguu hin dandeessu. Zim jettee yoo dhama'uu barbaadde garuu dhama'i. Ani dubartii lama yeroo bahaara argitaniitu miti dubartii lama faana wayiitti miti lama taatee argamte yeroo bahaara jalqaba bahaara nan deema jette viidiyoo ishii yaadattu yoo ta'e dubartii lama faana abaayaa uffatanii argamaniiru. Dubartiin sun garuu eenyu akka taate namni adda baafatee hin jiru. Se'idoon iyyuu eenyu akka taate hin beeku jechuudha. Inna ani amma maalifanii abashaa jechuudha. Abashaa akka kofaana bira maafan dhokadha. Ana abashaa bira maalifan taa'asii. Abashoonni baay'inaanii Sana'aa keessa jiranii Se'idiin hin beeku. Waaddanyoonni isaas jiru. Kanaafu as jedhanii itti na himu yookaas dabarsanii na kennuu danda'u yeroo nama kana mankaraaru. Kanaafu ani maalifin nama bira dhokadhasi nama bira taa'asi. Nin beeka waan ta'eef kootu hin mari'annaa hin dubbannaa yoo ana hin barbaanne illee ijoollee kan jettu immoo ani jette. Alamiin kun addunyaan kun hundi isaa walitti ida'amee walirratti dammaramee walirratti cafallaqameeyyuu hamma ijoollee koo naaf hin gahu. Because ati amma ittiin kootu hin mari'anna jettee yoo anaafatti walii galuu baannellee ijoollee akkanatti hin gadhiisne nan beeka. Keessattuu Jamiilaa akkatitti jaallattu baay'ee jaallattaa ijoollee kana akkatti natti hin gadhiisne nan beeka. Kanaaf ijoollee koo immoo itoo an lubbuudhaan jiru ayyuu tabiyyaatti ammoo ayyuu isheen jedhan sun akka guddistuun barbaadu. Akka ayyuu ishee jedhan sanatti ani lubbuudhaan jiru
ijoolleen koo eessa una biraa hin naqanii. Kanaafuu ijoollee kan jettu ayyuutti deebiiti ayyuurraa ijoollee lakkuu godhadhu. Yeroo sana yaada ijoollee hin baataa jetti Sa'iidoodhaan jechuudha. Kanaafuu ati kan na barbaaddu lafa faa keessa ashaaraadhaan na barbaada ta'e hin beeku lafarra ilaaltaan lafa keessa hin jiru jettiin mudii baatti qabattee al takka waan baay'ee jettee jechuudha. Waan baay'ee tokko jettee ani murteeffannaa malee kanatti seenu waan murteeffadheef malee abadan jettega abadan anaafati waliin agarru nan agartusi himman karaarin nan barbaadinisi bakka amma gara Itoophiyaatti deebi'ette gara Itoophiyaatti deebi'i gara ayyuutti jechuudha gara haadha manaa keetti deebi'i. Ati gaafa ayyuun sibiraa baddee ayyuu hin deebitu taana niitii sadii wal faana sirratti fuudha gaafa jettee viidiyoo hojjette anayyoon duubaan na yaaddeetta akka ani jiru. Ayyuu irratti fuudhuu jechuun ani siikoo keessa hin jira yoom ana yaadde. Kanaafuu atinnaa sana ayyuu doorsistatoon taane ana doorsiste Sumayyaan deessetti haadha ijoolleeti eessayyuu deemuu hin dandeessu maa gochuu hin dandeessu bakka asitti barbaade godheen gara sanaatti deebi'a jettee yaadaa turte. Kanaaf uftee maal bittee bakka wajjiniin akka jiraannu wayii yaadaa turte. Ani garuu duran garaa kutadhe duran fixadhe miidiyaa irratti immoo waan miidiyaatti ba'uu fi waan hin baane adda baaseen fida. Ani nama kaameeraamaanii hin qabu isaan Itoophiyaan na jiruyyuu of duuba deemsisee maal godhee kaameeraa hunda waraabsisaa ture. Ani ofii koo fixadheen yerumanii sanaa keessa ba'uyyuu ofi waraabuu hin dandeenye jettee kaameeraamaanii waan hin qabneefi of waraabuu hin danda'u. Sana kaameeraa kaa'een waan miidiyaatti dhiyaatu ilaaleen gadi baasaa ture. Kanaaf amma garaa kutadheera. Ijoollee koo nan guddisaa. Bakka ijoolleen unkaanii ishee xinnoollee arguu hin dandeessu jette. Jamiilaa miti ishee xinnoo maqaa isheeyyuu arguu hin dandeessu bakka. Kana booda achi ati amma yoon dhufee si taraarame ishee yaada sagara boodaas yaaddofteetti natti fakkaata yoo Sa'iidoon deebisee sadaffaallee waan fuudhu ta'e beekamu waan fuudhu yoo ta'e yaaddofteetti maayette seetanii ati amma ana araarame ana araarfattee yeroodhaa booda immoo Itoophiyaatti deebita ayyuu biratti deebita achi amma sadaffaa fuudhuu dandeessa maal ani jireenya koo guutuu guggubachaa hin jiraadhu masaanuma kana jibbite ishee maqaa hararee taajabbat jechuudha haasaa isheerraa keessatti. Ani jireenya koo guutuu gubachaa hin jiraadhu. Kanaafuu murteeffadheera. Bakka nan barbaadini ettee yaa jama. Maal dubbiin kun? Hararra bor hin qabbanaana hararra bor waan gaarii dhageenya nan. Sumayyaan Nazzalaas Za'iindi gootee viidiyoo hojjettee jirti jechuudha. Arragaaggattee as raggatteetu Sa'iidoodhaan nan barbaadin na arguu hin dandeessu eessattuu nan agartu. Ati adan deemte ani immoo sanaatti gad deebi'ee sanaa keessa waan xumuradhee amas immoo gara wayii nan deema. Kanaafuu na hin barbaadini abadan ijoollees ta'e anas arguu hin dandeessu gara Itoophiyaa deebi'ii jetteen egaa. Amma maal godhu Sa'iidoo jabaadhu gamaa miti mudhii hidhattee kaateetti mudhii hidhatteettu akkas ta'aarti harrammoostiyuu bakka zinnitti ettee dhuftee. Natti toleerachuudha baduun natti toleera natti bareedera natti machaa'eera jechuushiiti Sa'iidoo jabaadhu maamiti ijoolleen haadha birattis hima guddatu waannan nageenya isaaniiti haadharra immoo eenyuyyuu itti hin aanu dhugaa dubbachuudhaaf abbaarrayyuu haadhatu itti aana really anis haadha ijoollee waan ta'eef abbaarra haadhatu itti aana soo ijoolleen kee qofti baga nagaa ta'an isheenis nagaa taatu ijoollee kanarratti nagaa taatu. Kuno nageenya shimmu argaarta shibriq etteetti tamacha'eera baduuni si jala miliquun itti toleera habiibi humaa yaadda'ini ijoolleen keessa immoo erga isheen akkas shibriq ette ijoolleenis dimmiqqedhanii bareedanii itti tolee akka jiraatan abdii qabna. Ati garuu jabaadhu waan si baasu tokko itti murteeffadhu hin mankaraariini bakka kana caalallee barbaachisiif iyyuu todha ma'uu baate dhugaatiin jedha maaliif isheen jala murteessitti himteetti waan ta'e maadhamaa tare isheen bakka jireenya kana waan hin barbaanneef
ijoollee kee yoo ta'e immoo haadha caalayyuu ati ittiin aantu haati kunuunsitee guddisti eessattuu hin guddatu isheen jetteetti ala addunyaan kun walitti daamee walitti cafallaqamee waan barbaade ta'e hamma ijoollee koo wanti naa ga'u hin jiru waan jetteefi haadha ijoollee kanaaf bareedduu taate ijoollee kana guddisti ati immoo haadha manaa qabda Itoophiyaadha ayyuun jirti welcome kuno minxaafi diimaa afnee yuutubaroonni Itoophiyaa keessatti qilaallan hindaam welcome qopheessine sisimanna kalas baqqaatillee dhabuun barbaannu miidhamuu keelleen barbaannu kuwaajuma jirudha waan ta'eef jabaadhu kun gorsa obbolummaati